Haalli cidhaa magaalaa Finfinnee keessatti yeroo dhiyoos dhaga'ame namoota hedduu biratti dubbii uumeera. Baay'ina baasii irra caala xumura isaa gaddisiisaa ta'een mariif kan dhiyaatedha. Wantoonni hundi qophaa'anii galmi cidhaa miidhagee nyaataaf dhugaatiin guutamee cidha eegamaa ture sababa haati warraa dhabamuun utuu hin milkaa'in hafe. Seenaan isaa akkana. Waggoota hedduudhaaf wal beeku. Abbaan warraa biyya alaa jiraatuu fi lamaan isaanii gaa'ela isaanii raawwachuuf baasii guddaa baasan. Fakkeenyaaf kitfoo qofa qarshii 450 kaffaltii duraa yookaan advaansiin kaffalameera. Miidhaginni galma isaas kaleessa irraa eegalee haala waan hojjetamee xumurameera. Haa ta'u malee guyyaa cidhaa duraa fi gaafa guyyaa cidhaa waliigaltee dhabuu irraan kan ka'e wantoonni ni balleeffaman. Haati warraa gaa'ela dura qorannoo fayyaa gochuu qabna jettee gaafatti. Abbaan warraa gama isaan gaaffii kana fudhachuuf fedhiin qabu yookaan yeroon naaf hin eeyyamne jedha. Kana gidduutti gama mucayyootiin odeeffannoon abbaan warraa duraan fuudhee ture ijoollee 5 qaba jechuun shakkiin uumamuun rakkoo kana caalatti hamma taasiseera. Jaarsoliin araarsuuf gidduu galanii yaalanis yaaliin godhan hin milkoomne. Dhumarratti guyyaa cidhaa abbaan warraa fi minsonni isaa miidhaganii qophaa'anii turan garuu haati warraa hin dhufu jettee hin dhufne. Keessummoonni affeeramanii dhufaniiru. Tokko tokko immoo waa'ee kana dhaga'anii hin dhufne. Gaa'illi baasiin miliyoonaan lakkaa'amutti dhangala'e kun abbaa warraa kophaa isaa minsota isaa wajjin galma duwwaa keessatti suura ka'ee gara mana isaatti deebi'uun xumurame. Haalli kun waliigaltee malee wal fuudhuun rakkoo akka fidu baasii fi qophii dura iftoominaa fi walamantaan hagam akka barbaachisu namoota hedduu hubannoota guddaa ni ta'a. Kun gidduu baayogiraafiidha.